أمانو كذا أبدني بري مليون لما أكا كنو أكاونتي كذا أو أكا إسني قالت كنو إسني كان بودا سيف سعيد ولا وان أنقول ديمو أكا أنا سعيد ولا يو أنا رولا سعيد تير بس إنك سيسي أنا إيمونا ماتي أنا تلاعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورتافيك بجانتك هنا وانتكيسن وكمين إلى قبل نجرب دفتو سنين akkasuma warra amantii biraallee shamaan qabuun isin jecha osoo gara haasaa keenyatti hin kutin gara saadaatti isin dabarsinaabe. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtu baga nu jiraatanii itillee jirra. Alhamdulillah warroota amantii biraallee ashamaa harka fuunee baga nagaan nu eegdanii baga nagaan dhuftan. Isin jecha hadhaa roozaa fi saadaan maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Horta kabajamtoota keenya itti aansee jechuun hooma jiru irraa hadda dubbii isa ifatti isinii himuu barbaanne jechuudha. Wanni isin himuu heddaan kunillee maal jechuu keessan hin oolamu. Hooma nuti amma irra jirru jechuudha. Si zamoonni kana hordoftoonni keenya hattuu birrii amma deebisee roozaa waa baay'ee jedhaa jiranii. Jari lamaan yeroo duraatiif wal amananii walitti naqatanii akkasii mire walitti naqee wal amananii innillee isii amanee irratti naqee isinillee amantee welcome baga nagaan dhufte miliyoona lamaatti jekootti jettee ofitti naqee jechuudha. Akkasuma mire ofitti naqee jechuudha. Kanaaf gaafa inni natti naqu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya isin na bira hin jirtanii kan hadha woomaa kanarraa hin deebi'e ammoo dubbii roozaa fi sa'idoo kun akkam jettanii warri gaafii fi deebii isiniif ta'e isa isinii himuu fi dhufe itti aansee ammoo sa'idoodhaan jechuudha. Sa'idoodhaan hadha asin viidiyoo kee waan hordofu ana jalallee hedduu dubbachuu dhabu viidiyoo kee hordofa waan akkana waan angadhiisu kun roozaa maa gadhiiste kun maali kun akkasumaan jaa jechuudha. Kanaafuu hordofaa kabajamtoota keenya tokkoffaa duratti akka sa'idoon isin deebaa sa'idoon jechuudha dhumarra isin himaa. Tokkoffaa irratti roozaan miliyoona lamaa guutuu sa'idoon akkamitti sitti naqee warri naan jettanii kanaaf akkaawuntii isaa inni natti naqee wajjira waa hunda wajjidhaanii kuna mobaayila keessatti akka isin amantaniif jechuudha. Akka isin amantaniif moobaayilallee fideetiniin ifa jira. Ammallee akka dubbiin ifa isinii baatullee asirrattillee seeraan akka ija keessan akkas addaan bantanii akka laaltanidha. akka dubbiin dhugaa taate jechuudha. Akka dubbiin dhugaa taate. Maaliif isin Baguma kiyyuu sun ta'edha. Baguma baasa citiin dhugaa soo hojjetamu hin dhugaa ta'e citan baasuudha. Kamaas ta'e aadaadha. Intolchi maalidha? Maala dho'isiteeti. Wanni asi dho'iseef waan si dho'iseef qabaachuu qaba. Namootuyyuu kuni aadiidha namni durumaa walii namni birrii walitti naqata. Rakkoo miti. Sa'aadaa barkunuun sa'idoon miliyoona hanganaa irratti galtee jira. Waan jette maal rakkoo qaba? Waan yoo tante qaba, waan yoo tante hin qabu. Yoo ati gammadde gammadu, yoo ati gaddite gaddi. Waan gammachuun tante gammachuuti. Gaddi keetis gaddi. Kuni baada birrii naan kennine barinni narratti naqasa. Kennuu fedhu si haa dho'isu. Si haa kennuu baatu. Waan biraatu takkaa wanti kana dho'istee hin beektu. Amma damootu inni birrii miliyoona lamaa tanati waan wayiitti fakkaate moo si harkaa fudhadhaaf moo badii sa'idoon kun nama birrii qabu jedheetiin akka si jala deebee sa'idoo jala jennu shakkee jira. Dhugaa dubbachuun firummaa hin kuttuu jette Oromooni. Nama duuba haasa'uurra wal jaallannullee wal jibbinullee nuttu waliin galee hiriyaa walii ta'e obboleeyyaa walii ta'e waa hunda waliin ta'e waliin galaa jira. Atillee ammoo osoo dubbii haasaa jiru keessanaa dhufte dhaggeeffadhu yaa saada. Ani wanni kana si dho'iseef sirraa si shakkuu siif sa'idoo walumatti hima shakka. Dhugaa jirtu tun amma nama. Maaliif Sa'idoo na shakkitaa? Si shakka. Yamtuut jennaan garamiyaatu hin jiru jedhe. Hayyee kanaafuu Sa'aadaa sa'idoo jaalatti yookaan sa'idoo janajjanti jennaan angara isaatu hin jiru jedheen kinu. Ani amma wanta inni raasi shakkuuf amma gaaf daliilee saataa dhugaa yoo dubbanne gaafaanii viidiyoo finfinnee deemnee intala barbaada deemnisanii waraabnee turre yaasuuf si maal jettanii birrii galchee jettanii mataa na koraa tuffan. Waan jechuun kaadhuma maqaa birrii namaa tokko ofirraa galchuun dirqama birrii kana mara dhiisa kanatti naqe sa'idoo isin naqe. Fedhu sitti haa naqu fedhu sitti naqu abaatu sin naqee miyam sitti naqee mi mataa miidha Eenan naqee birrii namaa ofirraa deebisati maal taatanii. Oi, ana no birrii tu yoo na keessa taate isin keessa taate mana keessa taate. Maaluma isin galche dhaggeeffadhu waan isin galche amma baaftee bira gabara waamte amma ani dubbii biraa tokko tokko dhaabsee amma waliin lollu. Amma guyyaa sanii tun tuba kaballaa isin guyyaa sana qabatte boqoon tun na dhukkubdii madaana qabdi ni beeku. Boqotana keessa laata. Kanaaf irraa quban qabna.
Sangaa guyyaa tokko sirraa kafalachuu ta'a. Har'aa miti garuu guyyaan sirraa kafalatu. Hordoftoota duratti miti kaameraa boodatti. Ishi kafaladhu rakkoon hin jiru Sa'iidoo waan irraa kafalatin malee. Sa'iidoo Ani amma jechuudha ishaanis sarbiin irra dhaabbachuu dide. Ani amma kan jedhu hordoftoota kabajamtoota kennaa sirriidha. Saadaa dho'isuun kiyyaa dho'isee ammootu booda baasee harkitee itti hime. James na himee miti alfii arge. Arge ishee ayyee anuu sitti haimuu haa baadhu. Maa yaamte Sa'iidoo itti aaree agasitti fixanne nu mana. Barsan bira kunne baga yaami baga ol baasee citi talalle ati maana dho'isita. Sila miliyoona lamaan kuma miliyoona kuma 200 miti yaa Saada. Ta'u aga fedhe iyyuu haa ta'u shilingii takka maan taani maaliif na dho'isita qara na dho'isaa jirta. Ishee amma saa Birrii suuta jettee daa fudhattu kun waan gara misee jiran gara naasee jettee na agarsiisa harkaani. Okay, I am sorry my sister. I am sorry my Ingiliffaa eegaltee jirti girlfriend. Kanaafuu jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya wallaa laazima amma kan dhugaa jirtu isinitti himuuf hin deeme. Jalqaba irratti isin warri surooza akkana birrii akkuma Saadama wajjin eegalee jechuudha na bira jirti isini. Birrii Sa'iidoo galchi warri naan jettanii Sa'iidoon birrii isinitti hin galchine. Kanatti galche ana galche isinitti hin galchine. Kanaaf birrii kun na bira jirti. Malee isinitti naqe akkasitti isitti naqe. Kanaafuu jechuudha hordoftoota kabajamtoota keenya ani birrii kana wayitti awwala inni natti naqullee Sa'iidoo dirqama akkaawuntii isaa keessa seenee Sa'iidoodhaan birrii kana natti naqi jenneen kanatti naqe himataa isaati. Roozaa booda sargii fa'aan godhanna warra fa'aa gaafa deemnu waajjiraan nu barbaachisa maal jedhee narratti naqee jechuudha. Micatti taanittiyyuu mana bite miliyoona 8 harkitanii jirtan. Fuudhuu edda kaayisii fuudhuu edda bar waan fuudhuu edduuf itti bite inni naaftee reeti amma sanitti naaftee. Dhageeffadha. Anaasi ammoo wal taa isaa akhirri kenna wal dhabuuf deemna. Taa'eetu. Kunuuntu sababa keeti. Sa'iidoo irratti taa'e anaafsi wal dhabu. Anaafsi Sa'iidoo irratti wal dhabna. Annama jaalatu irratti qalbii hin beeku. Ana liqiin taane keessa na dhaquu deemta taa'e. Waan ati taatu Sa'iidoo ma heerumtaa ni biraa taata? Heerumaatu sanuma hedda. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kenna jechuudha waan ani isin jechuu barbaade jechuudha. Warri akkas jettan wannummaan isin galchan jiru wannummaan isin naqatan jirtu yoo waan yoo mataate malee akkuma nama bira jiru kanatti yoo waanyitanii waan tatan dhabdanii qaayitan malee nama bira jiru waanyitanii sitti waanye beekamaadha wanni gabbaasa himsiise kanuma malee wanni taa'ee jakki roozaa yoo waanyaan isin jiraatti na biraa yoo deemtee waan aquuta sita silaat ansi biraa deema taa'e achi waan dhaqasaa hordoftoota kabajamtoota kenna amma amanuu kana dhabdanii birrii miliyoonni 2 akka kunu akkaawuntii kanarra oo akka isinii galche kunoo isinii mul'ata jedhee yaada. Argitanii birrii kun agartanii? Kun agartanii miliyoona 2 fi 40,000 wayitu gubbaa jira jechuudha. Argitanii? Kanaafi wanni maal isin galchi jira. Wannummaan soba roozaa soba wanni kun akkana Sa'iidoon akka miliyoona isin galchu jira tokko faana mai keessan jalaa cufee jira ka Sa'iidooti. Atimo amma ka Sa'iidoo deebi'aa jira. Sa'iidoo yoo viidiyoo kana ka dhageetu taate yoo birriin tiyyatuun illee hanga dhala nambaa bilaashetti na nyaattu ilmaan kiyya haa nyaatu ka jettu taate viidiyoo kana yoo laalaa ka jiraatu taate miliyoonni 2 kan kee kun nyaatamuu heda osoo hadha bori hin jenne jaartii tantee na godhattamoo miliyoona 2 kana dhabda walii filadhu. Miliyoona 2 fi roozaa walii filadhu baqqa. Qaara sii irra taree Sa'iidoo kan hin jaalladha maaliif jaalala kan kee nama raachuu si kadhachuun kiyya wanni sitti fakkaatin aadiidha baqqa nama jaalatanii jettee jilbifachuun si nama kadhachuun no ever ingiliffaanu. No ever. Ingiliffano አንድ ቀን እኔም አማርኛ ለመዳለሁ እንግሊዘኛም አወራለሁ ከዛ በኋላ መከስንጃ አዩ ተሰይዶ አቲ ሚሊየና ከና ወሊ ፈለተሞ አንደንገተ ሂንተን አምባ አከስ ጀነጀናለ ዱይ ካዮም ዱ አስኒ ብርካ ይህን ዱተን ስለለ ወሪ አከሰተን ዱተን አስለን አኒ ሂንተራ ሰሙ ቀብሎ ነመ ሰሙ ቀምደሚ ጠባሮዛን ጠባቹ ሄዱ ቦሮፊፍታን ከሰነ ይከዳ ጠባሮዛን ጠባቹ ደምቱ ቦሮፊፍታን ከሰቲ roozaan tapha fiilmii hindi musalsala laaltanii jirtanii akka musalsala san sirratti taphachuu deemtilaal ani anaafi dubbadhu amma anaafi namni ati qara si cinqaa ture sun akkana walii gallee Sa'iidoo akkana godhuuf deemna Sa'iidoo akkatti akkas firfirsi godhuuf hin deemne kanaaf haadha galgala isaa baasu qaba Sa'iidoo kiyya haadha kiyyaa ebadeessa beeku waree haadha galgala ammootiyyuu
hadha galgala yoo deebii takka dandeessine Sa'iidoo ani hintalti shaffilaa Roozaa Sa'id Amaan Turaa hintalti iluu nagahoo hintalti warra abdaa Huseen jirtaa qaraa qabrii keessaa baate amma insha Allah dur isan na kadhata dubbachuu dhabe garuu amma ana dhufee si kadhateen adiddeemi Sa'iidoo ni argita filma Roozaa sirra dalayde zoro wada Roozaa maxxa anti arabii wallahi argitanii hin argitanii Sa'iidoo hin filma an Sa'iidoo irra dalaguu deemu xaba an akkana isa ashakakkaruu deemu laala amma hadha galgala waan kana dhamee birrii miliyoona lamaatiif ana keessaa filatu hadha galgala irraa ከዛም በኋላ ብሪ ከነለ ሂንከን ማልቱ ነከን ሲሰ ነገ ሀሱቅ ይያቲ በላደ ፍራፋታ ያደ ከሲሰኛል ማልቱ ነሰጎቲ ብሪ ነው ና ኢንን ሲፉደና እንጀ አና ሀሚሌን ፈነ ጫፍጤው አና ወራ ሀሚሌን ይነ ጫፍሴ ቢቲ ሲፉደና ዲሰሚ ዲፋ ማጋፈደሚ ሳዳ ዲፋ መጀ ጋፈደሚ ዲፋ ማደ ጋፈደሚ ሳዳ ኤጋ ጋፈደራ ማልቱ ኢሰና ፎሲሱ ዶርኬ ሮዛን ቆማጣ ቀብቲ ሮዛን ጨበ ቀብቲ ሮዛን ፎክነ ቀብቲ ሮዛን አላህ ሲገለ ከናሆነ ነራቀነ ሲንጅሩ ያ ሀቢቢ ያ ሮሂ ሲተው ኮቱ ሲተው ባተሞ akkasi goda ka filima hindi sana barat tabata sana karte hin argitan je bar Roozaan asla musalsala hindi hordofa akkasin sirra dalagu de magul jala makisa Sa'iidoo nambeetu adaati wallahi nambeetu Roozaan malaka taate nambeetu asla nambeetu sigala jade sukiya sorry kana bol kana nabat sigale dufte makumuni birri sanuna ragalche kana fuju sitau edanarra magara dhugaatti adeemu sitau edanarra dhufteetiniin Roozaa si fuuta kana fuudhu takka miliyoona lamaan tantee filachuu ani waan biraas irraan barbaadu hoola bakka ishii beera afur irra sirra fuudha hoolaan jetta taa'ee seega abadan si malee illee ni rumoon minim waan dhiirri takka irratti fakkaatu. Homme kana si dhiyaa buleetti yoo ta'e ite kaameraa jabsuuteen taate Hinaare. karaa irratti deemaa jirtu Roozaa siin baasu wallaahi ta dhugaa sitti himaa karaa sirriirra deemaa jirti. Inni maal akka ta'eef Roozaan gaafattee na didama. Dhiifama jedhanii maal akka ta'eef na didama. Duraa illee takka irraa mala sigaratti diree. Bakka naa kana dhiira haqa dhumaatti nan karatu haqa dhumaatti hora kana ta'es eessoo wanti noo ineesseeti ne አይባልማ አይባልም እውነት ነው ወላሂ ደመከሰ ይባል ያበዱ akkatti Sa'iidoo taa'inis jireenya biyyaa jiraatu wata jireenya kan kee jiraadhu yaa buleetiif yaa kanaafuu amma asaalee isinitti baay'isnu isin deebiin fakkaatte birriillee argitan natti fakkaatte kana ganama boruufiftanirraa filima deemuun argitan filima deemu gaafsan naaf qoondhitan dhalaan akkatiyyaa taa'ii jala deemtanii hiyyeettanillee inshaallah muka kana nyaattan telefoona kana nyaattan diqaallooti yoo isinii taa'e kottaa Sa'iidoo jala gacciisa akkam na gogoda jedhan isaan namoota komentii akkas biyya isin nyaata akka takka osoo isin argee warri komentii barreessitan kana wallahi gaggaragalchee isin jalatti qama akkam isin fincooyisa akkam Roozaan amma isirra laaltan kun fokkataadha rabbi fokkisi dhodhoo adda atammoo kana booda Sa'iidoo biratti waa'ee Sa'iidoo isin jaaladha waan takkallee akka nagar Sa'iidoo maa waan jaaladhisiin jedhe bakka kanaafuu jaaladhisiin jedhe ittuma jirta animo kanaaf amma isinitti daddarsu buleetii yaada dhageessa hiriyaa gantuu bite akkasi jala deebi'ee osoo Sa'iidoo jaalattu Sa'iidoo jaaladhu waan inshallah agan isitti na ixeessu mana natti na ixee maa jettarre baga jedhiin kaasan kan maka injaala duree osoo waan jedheef qaba bakka wanni jetteef ganaa suutuma suutaan deemu deemu Allahu inshallah ani hiriyaa gantuu jabitti yaa waan argite kana ansi biraa deemaa yobbaadha mataa keenan oo isin bakka ufna seetaa asii kaawa mistira hunda nama si jalaa dhoo ifaddoon ani ufna seetaa ufna seetaa ani mistira dirqama baga ta'e looloo halkanii kanaafuu nagaan tura warra akkasitanii qaxan ammoo wani jedha